ويا دكتور أكاف نجي الحمد لله كمان. هيا أنا كاتب روضة فولو نقول روضة أنت تبي تيجي هذا شيء اوكي اي والله تيمبانو تيجي أنا لا كمان اتي اتي لي روزا كبدا إيه روضة كمان توب رجيل والله اي اكمل جرت كمان نجا بود ولد تنا روضة تيجي فولو قرآن توب رجيل يعني كاتي روضة فولو قرآن كاتيني أكاونتي روضة تقودا مال ده قدان وارنينجي رخني تري الرا خانسا warningi kenne اكمل جرت نجا Osfana kanarratti maan deemirreeti Ameerikaa امريكا وان اجندا ديو تنارتي اتمو قفان نركني ور نرماتي خيسا ani waan qabatama malee waan bultii namaa diiguu fi inqifaata namaa ta'uu fi namoota nama jaalatan rifachiisu naa ta'u waan gammachuu haa ta'u. وان بريدا خنا يچون خنا نما هدو ملي بلچنا سمو قبو Maddi ajandaa sanii maal ture maal irraa ka'e? وانت كم بينو نتي اتي من خيا فيديو نسي متانسيته فيديو مدرو متانسيته تري Maa booddee boo'ee addura. بوني وني سي خيس سنتي لانو دنديسا بر فايلا سي خيس فايلا سي خيس سنتي لانو دنديسا اين فيديو سنا كاس غداني Eshi نتي واي سني واتا كراكم كم نو غياس وجمان تيك تاكر لايف روج توري eshi قوم مغلغلاتي ونكم قاي دوملي اووي صدركا سندرا غو دندي malee isin keessa isin jidduu hamtuun takkan jirtu. نجدو همتون تكنجرتو ربي لين غنا في لين نجدو همتون امينيام فيتيني Rabbi ammin. الحمد لله تكن بچون جراچو جرا Isin amma Ameerikaa jirti? امريكا جرتي Ati Itoophiyaa jirta? اني توبيان جرا Waliyyaan dheeree dhufuun kaane silaa warra Ameerikaa kana nama dhufa kana Itoophiyaa humnaan qabu Afrikaa. isaan inni dhufa kaanite hedduu anis hedduu yaadeetiin jiraane chaalenjii naa kanitee jirti amma isiin na bira dhufuudhaaf Chaalenjii maali? kuma shanii fa'oo irra jira chaalenjii yuutuubni kee yoo kuma kudhan kata'u ta'e guyyaa sanii kee dhufaa naan jettee chaalenjii kana naa kanite wanni inni reefu adabbii kana si adabuu dandeef kanaaf Yaaboo namni jaalala beeytan namni waa'ee jaalalaa beeytan madaa jaalalaa qabdan mucaan kun humna qabaatee hin dhaqu isitti humna qaba waan ta'eef namni 4,300 kun deema baay'ee isa jala seenaa fooloo godhaa fi haati manaa isaa ta'e inni jaalatuuf lubbuu kennuuf haadha hixu bira. Kunoo maal inni miidhee? Asli keenya nagayami Nagaa falee bar yo hadda baga nagayaan dhufteetii amma wantootni mana kiyyatti si hafaasuu ture sanii jiraame warroottan nama bibilchaate dhaloota dhufuuf dhaamsa bareedaa dabarsuu qaban namni falawarasa gurguddaa qabu wanni isaan hojjechuu qaban dhaloota dhufuuf hawaasaaf waan bareedaa dabarsuuf akka qaban waan siin himu ture saniif wal qabate asli hedduu malee kaan dinqisiifadhu naa himiif mee asli rifatinga yo sagalen sittole garu follow na gota asli ya esh ashama arkafone hordoftoota fi kabajamtoota keenya qunxamsaasa kallattii geema asli fi kadda irratti argamuudhaan ani gurbaan keessan qaxaleen fleebarsiif asaa gabaabduu isaan waliin taasisan hordofam. Egaa kadiira akkas jedha tureen namoonni baay'een jiru toora sooshaal miidiyaa kanarratti kan hubannoo kan beekamtee argatanii hubannoo dhaban baay'een jiru haa ta'uyyuu garuu gaggaariin ilmaan sabaas jiru kan kufaatii namaaf dhiphatan kan ka'umsa namaaf gammadan hedduun jiru isaan keessaa aslii baay'een dinqisiifadha jechaa ture asliin hanga ammaatti ba'ee viidiyoo tokkoon irratti hin dalane namoonni baay'een kufaatii koof gammadaniiru haa ta'uyyuu ammoo garuu namni baay'een isa hordofuu fi jaallatamaan Dr. Aslii jedhame gurbaan qaxaleen Oromoo tokko kufaatii koo irratti waan takka dubbachuu dhabuu isaatiif baay'een itti gammadee jira haa ta'uyyuu ammoo namoonni karaa sanitti na hubatan ani isaanan akkasuma irratti hojjetanis jibba isaaniif hin qabu waaqni isaaniif araaramu jechuudhaan waaqa isaaf kadhachaan ture jechuun kan ergeessan natti dubbateera asliin ammoo yeroo ammaa kana tamsaasa kallattii gurbaa qaxalee faana geema irratti argamuudhaan asiin fooloo na gochuuf ka'ee jira natti fakkaata galatoomi asli galatoon fleebar galatoon ulfaadho biyya jira. asli haadha mana kiyyaas dubbisa Asli, Wayyaa dirooza. akkam jirta? Nagaa roozaa ta'e akkam fayyaa. Fayyaadha maal jirta? Gaarii wallaahi. Ati guyyaa dhiyoo jaarsa maaliif ol naqet?
Yo biyya galte bilishaan abbaa manaa keetirraa sii dhiise Lakki uummata kan jirru bara ani talubbuutti naasa malee maraqa waa hedduu miti bara uummati qoota akka gaafannee gabbuu namti. Egaa bakka poolitikaa isaan si naquun barbaanne amma ati haadha jaalalaati malee haadha poolitikaati miti saniif dhiise dhiifama roozaa ta'e. Malee anis hirmaachuun hin qaba bara. Silaa hirmaachuu qabda garuu muka luka lama qabaniif miila laman koranii yaani muka laman koranii yaani. Akkas taanaan dhiise akkasin na yaannaa. Asiin jaalala nu barsiisaa asiin poolitikaa isin xanaxanawii jettin ta'u bara lama wal bira deemu lubu. Ani na xanaxanuu bara. Atan lakkii warraa xanaxanuu jira. Ati amma fikirii kee abbaa manaa kee wajjin ummata kee wajjin jaalala nu barsiisu kasirraa eegamu. Abbaa manaa kee ankabaakkabachuu abbaan manaa kee si ankabaakkabu waan achirraa fe gabbaatanii asirratti akkaataa itti miskinni wallanan kun jaarsaaf jaartiin kun wajjin jiraatu qofa nu barsiisu. Isi waa'ee poolitikaa warra poolitikaati. Barsiisuu poolitikaa midhakee akka gartee namaatti namni kun beektee dhalaan tunis mirga qabdi. Laaksina dhaggeeffadhu dhalaan tunis mirga qabdi. Mirga san gartee waan gartee nuuf fakkaata. Poolitikaa beeynee osoo hin ta'in waan gartee waa'ee duulee gaafachuu hin feene. Waa'ee duulee gaafachuu hin feene uummata akkaa fi lamaan gaafachuu uummata akkaan gaafachuu fadheessa. Amma eessa yaanaa as jirra amma eessa yaanaa jechuun gaafachuu fadhee. Kara yaanu gartee uuma ayina takkaa gaafachuu saniitu naaf hin ta'in taa'ee isin dhaggeeffadhee bara. Uuma ayina takkaa gaafin ta'e uuma ayina takkaa taatee mee? Saniin gaafachuu fadhee eega keessaan hambiftee fukaati jaalaluma godhe jettee hafeetiin jiraan. Hafeetiin jiraan. Rooziyeen gaafadhu mi asliin sagalee tiya jaallate? Sagaleen ta'e bareeda jaaladhee bareeda. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Amiin asliin. Amiin. Jabaadhu itti fufi. Amma kuullee takka geemii beellamaa qaba yaani isii bira deemu bakka isinitti haa tolu wal agarraa. Sa'aatii akkanaa kana ta'ani waliin taphannaa gaafa roollan dhuftuuti akka kophaas hin dabbarreechii Kadiir. Asliin foolon Garaa keessan yaani jibbaa warra isin diiguu deemuu dhagawan. Gidee isin wal jaalatan qofa isin wajjin jira isin akka jarraa wal loltan wal rabbo lolchiisini arraba filkaanuu walitti wal nimadhaa. Yoo sanillee laalleetuma furmaata goonee isin araarsu. Akkas dhaggeeffadhu wanni takka kan hin fadhu wanni takka kan hin fadhu namni tokko oggoo miidiyaa irra baree miidiyaa kana fooloo namaatiin guddannee beekamnee as geenye nama kana kabajuu sigaltee jirte wanni sirraa eegamu nama kana kabajuu nama kanaaf dhaabbachuu sigaltee jirte nama kanallee keessaan bar dhufanii yoo na gaafatan keessaan asliin deebisaa fi bar nama jechuun sani namni namaaf dhaabbatu sani malee keefiin dhaabbanne. Kafadiyaa waan hin jirre uumee uummata kana jala nama deemus amma san maafi kabaane malee nuti waan biraatiin nama xiqqeessuu fi miti kabaan garuu kijibaa akka ta'aniif sigaltee jirti kijibaa akka ta'aniif waan namni isaan jala deeman nama akkamaa ta'u namni tokko kaarraan tana dhageettii qabajee tokko waan gaariin uummata isaa tasbahuu qaba waan bareedaan uummata isaa tasbahuu qaba nama isaa agartee badii balleessi dhalaa badii balleessi keessaan nu dubbisu ana qofaa miti beekan dhalaa hundaatu hin baan keessaan nu dubbisanii nu gaafachuun isaanirra jirti. Saniin nama guddaadhaa bilchaataadhaa naan deemaa jira malee warra gartee dhalaa xiqqeessu kan dhiirammaas dhiira urgaa'u kana xiqqeessu hedduun itti azanaa saniif galatoomii waan gartee kana gooteefis galatoomii jaarsa kiyyaa hojis geema taphadhu anis hojii tattaphannaa goota takka amma haja qabdaa galatoomii waan nu bira dhufteefi. Tole bakka wal agarra. Fooloo naa deemsiin jechuun jira. Filee barka yaa fooloo. Waadaa galtee jirta. Fooloo naa deemsiin jira. Waadaa galtee jirta asliin. Waadaa maali? Yoo natti illee fooloo sii deebisa jettee. Follow bari follow si deebite kun habibi. Galatoomi doctor. Ayee galatoomi asli. Ayee jaalladha. Nagette haye thank you appreciate. Ayee. Rozi yani yoom biyya alaatti ijaartii natti fuutan galu. Ayyuu diyaasbora wayii xabbata qoyi. Kanaaf rakkoon macheenu. Yoomuma jedhaa bara yoomuma.